keessatti rabbii yoo dhugaan ka jiraatu taate sa'aatii ammaa kana na haa ajjeesu sa'aatii ammaa kana daqiiqaa haganaa kana keessatti isin ija keessan duratti tarkaanfii irratti haa fudhatuuti yoo ka danda'u taate yaa rabbal abraari yaa rabbal abraari yaa rabbal abraari yaa rabbal abraari يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا رب الأبرار خيرين والجنة جنة عادكمنا أدين غرغاري يا رب الأبرار يا رب الأبرار خالف ما قد قاله في الملأ وما جرى مسن سني في الليل رابسا في الليل كيستي وجه سوقتا سين كي سوقتا جتشا جرا كاسيت نبيه قبل إن شاء الله أرانتنا سينا ولا غربانة سينا غربات كوتا كمدوراني كان هناك طالب يدرس في الجامعة بيا يونيفرسيتي جامعة يوم برمسا كيستي غربان برمسا سينا أجايبا وهي الدنيا هنالتي يسمودتي وانت أجايبا وهي yeroo baay'ee beekumsi kan kee yoo hooda nama ka caalu taate ana a'zam min kulli shay ana afuqu kull wahid min an-nas nama kamiyyuu anatu caala nama kamirrayyuu anatu beeka dandeettii addaa qaban namarraa beekumsa kamiyyuu adda yoo ka taatu taate jettee lubbuu tante tana bakka itti yoo ka kennitu taate fa innaka takunu nama irra halaakama nama ta'uu dandeetta akka akkasin taate beekumsa yoo qabaattillee an beekumsa hin qabu qabeenya yoo qabaattillee an qabeenya hin qabu jettee ifitti amanuu qabdalaan bakka itti mun akka namoota hedduu bakkee kanatti gooleen itti galtee yookaan asitti shawwadaman jechuu biyya fakkeenyaaf yoo qabeenya guddaa akka qabaannu taate dandeettii guddaa rabbi nurratti tola oolee waan addaatiin maziyyaa yoo akka qabaannu taate jechuudha jechuun waan uummata irraa adda nu baasuu danda'u ilaalcha haa ta'uuti wabil jumlatti ayya shay'in kana uuma kamiyyuu haa ta'uuti yoo ka ta'u taate waan san rabbitti irkifnee rabbi waan san nuu kenne dagachuun nurra hin jiraatu fakkeenyaaf nabiyyi ala Suleymaan alayhi salaatu wassalaam alladhii kana malikan ala hadhihi dunya jami'a addunyaa tana guutuu isiitii irratti nama aangoo argachuu danda'eedha nabiyyi ala Suleymaan addunyaa tana guutuu ilma namaa kana ka addunyaa irra jiran qofa jechuu osoo hin taane bani aadam malee jiraachuu danda'an fakkeenyaaf akka jinni shayxaana allaattiiwwan hasharaata garagaraa lubbu qabeeyyii hunda isaanii irratti iyyuu aangoo rabbi kenneefii jira aangoo rabbi kenneefii jira garuu takka aangoo rabbi kenneef saniin inni dhaadee aangoon teenna hagana geetti dandeettiin kenna hagana gaya kanaafuyyuu annama akkanaatiif hin jenne innamaa huwa way gizee baay'ee wanni inni jedhu dandeettii rabbi naa kenne rabbi wanni inni dandeettii kana hunda na kenneef liyabluwanii ashkuru am akfur akkana mokkuruufi aniin kun dandeettii inni naa kenne kanarratti galata isaa galcha moo galata hin galchuu rabbiin akkana mokkuruuf naa kenne jedhee rabbi isaatiif gizee baay'ee tola rabbi isaa akkasitti idaafaa rabbi tachi godha jecha kanaaf yoo rabbi maziyyaa wahiitiin adda kan baasu taate ifii galchinee dandeettii san teenna gooneeti akka ifii yaanne jechuu barbaadeeti idan narje ilal mawdu gara hasawa kenna yoo kadeebinu taate gurbaan kun barattoota keessatti ol ka'ee dhaabatee maal jedhee jecha ajaa'ibaa wahiiti in kana Allahu mawjudan rabbiin baanan kun khaliqni umman islaamatti amanu kun yoo dhugaan ka jiraatu taate yoo ka dhugaan ka jiraatu taate fal yumitni fi hadhihi sa'a sa'aati harkarraa qaba sa'aati harkarraa qabu kana kanatti qabate sa'aati haganaaf daqiiqa hagana kana irratti ruuhii tiyyatana haana baasuti na haa ajjeesuti yoo dhugumaan ka jiraatu taate jedhe waan akkana kana dubbate أتما من براري أتما من براري أتما من براري واحد دركون كونغو يا رحمن من براري يا ربي من براري يا ربي من براري كايو في حاجة قتل إلهي من غرغاري يا رحمن من غرغاري يا رحمن من غرغاري كان بودا تفرق الناس ساعات تن وسما إسانة دعوة دقيقة ديمتى جت لكنه لم يموت قالوا مجان كن دونه عجائب إن دونه garuu inni shaxxii isaa keessatti rabbii yoo dhugaan ka jiraatu taate sa'aatii ammaa kana na haa ajjeesu sa'aatii ammaa kana daqiiqaa hagana kana keessatti isin ija keessan duratti tarkaanfii irratti haa fudhatuuti yoo ka danda'u taate yoo ammoo kana hin dalagin inumayyuu rabbiin iyyuu hin jiru jedhee dubbate waan taateef kanaan booda sa'aatiin hin geette garuu mucaan hin duune akkam goona yaa jara kenna rabbiin kun akkuma inni baanu kana hin jirre garuu isan ajjeefne waan taateef mee maal haa jennuuni yaa subhaanallah ayyuhal kiraam kabajamtoota kiyya mee waan mucaan kun ta'e halaallo kanaan booda
namni bakka sadiitti addaan baafame jedha jechuun bakka sanitti jechaadha warroonni isa wajjin jiran barattoonni kun sadiitti addaan bahan yaa qaaman osoo hin ta'in ilaalchan jechuudha. Isaan keessaa nama jecha mucaa kana mucaan kun lubbuu isaa kanatti taphatee jira if miidhee jira erga inni akkana jedhu taate rabbiin tarkaanfii isa irratti fudhachuu hin danda'a isa galaafachuu danda'a garuu mucaan kun akka honga uf taasisee jira jecha warra yaqiinatti beekee jira takka garee lammaffaan warra shakkee jira abboo dubbii mucaan jedhu kunillee dhugaa fakkaatti garuu namaan galu warra jedhee qalbiin isaanii taraduuda keessa jirtu jira. Lama sadaffaa warra waan mucaan jedhe kana gongomaa fudhatee jira. namni bakka sadii kanatti addaan bahee baada daalika tafarraqa annaas namni marti addaan bahee mana barumsaa keessa isaanii ingalanii mucaa kana abbaan isaa baay'ee tokko jaalate isa malee laa yaakulu xaama illaa ma'a mucaa kana wajjin malee nyaata hin nyaatu nyaata isaaf dhiyeeffame abbaan isaa xaawulaa irra kaayee yookaan xarapheessaa baanan kana irra kaayee mucaa kana haga inni galu eega isa wajjin nyaatuuf mucaa isaa kana jechaadha. Kanaan booda mucaan dhufee kitaaba yookaan ammoo maxaafa lafa kaayatee kana dhiyana abbaa isaa kana wajjin nyaachuudhaaf bishaan fudhatee fuula dhiqachuuf jecha gara alaa gadi bahee fuula isaa kana takkatti bishaan itti facaasee jechuun lollaate jechuu yookaan dhiqate. Baada daalika fakharra kaljitha akka raqaatitti yookaan akka muka gudeelan muka dhaabatarraa gara galchanitti mucaan kun osoo wanni takka hin dhayin osoo wanni takka hin dhukkubin osoo wanni isa mudate takka qabatamaan hin argamin akkuma muka galabatameetitti ka galabatamu bicha argame bakkuma sanitti. Baada daalika fuudhanii mucaa kana waan godhanii sirna awwaalcha isaa raawwachuudhaaf taraniini maal jedhan olomaa'in beeytonni mucaa kana dhufanii seenaa isaa kana laalanii mucaa kanallee fattashanii rakkinni mucaa kana nama dha'uu danda'a akka tasaa mucaan kunini jedhanii qaama isaa kana guutuu isaa fattashanii irraa ba'an. Baada daalika maal jedhan qorannoo saniin booda maal jedhan الدكتور عبد الرزاق رحمه الله دكتور عبد الرزاق ربنا رحمة الله هقول أني مال جدا مجاكنا فأبى الله جان إلا أن يموت كالعمار مجاكنا ربي ندي دجرة مجاك هو بران تاني قرو ربي دي دجرة مال ربي مال دي دجرة هنا مجاكنا ربي ندي دي إلا أن يموت كالعمار أكهر دوتي دو قبا مالي مجاك هون أكبرتي دو أكن كامنه ربي ندي دي مجاكنا دو أساد وأهرتي والفكسي قرمي والفكاتي دو مجاكنا تبدوتي هرّي جنان هرّن لأن الحمار إذا دخل الماء في أذنها هرّ يو بشان قر إسيك سكسين تاتي بطلوا مسنة أصون سوسين أصود أركان في تكا أتشين فونه أتشت دوتي مجان كون الليل يرو إني فولة دكتا جروسن بشان أمان إني فولة دكتا تكون وتالي وان أمان مراتني وهي قر إساك سسين تجنان أتشمت دو كان فو يدوتي مجاكنا دو أهرّت تكا ربي مجان كون إني جولة سنكسة تجيسو لبيب دوتي مجاكنا كدو أهرّت هو قبدو مرتسى جروان تاتف فيدي ربين دو أهرّي إسا أجيسي جدي دكتور عبد الرزاق إلالچا يوكان رأيي وان كان رتي بكا كانت تخنني حالا كان مجانون سلبته بليان كيا إيغا وان نجدف أبني كان كيوكان دندتين كان كسيت دغامته إلالچا هجي ربي كيس سيسنس سوغا فكتا وتاته حالا كم تجرتا بكا كان هندي كين يفعينو eegana amantaa isaa baleedaa diina islaamaa samawiyyaa amantaa haqqi keessa jirtu dhugaan keessa jirtu qabate dunyaa keessatti illee ittiin milkaa'uu rabbi nu haa taasisu rabbii keenya kadhachuu akka hin dagan obboleeyyan kiyya baay'inaan islaamummaa teenya tana keessatti diina kana diinaan samawiyyaan kun qur'aanni kun nu ummata islaamaa kana ka harkatti hafe dhugaan kun haqqi kun bareedinni kun nu qofa ka harkatti hafee jira nullee waan nu harkatti hafe kana beeynee waan rabbiin ittiin ummata guddaa ummata kabaja qabu ummata ulfinna qabu ummata kamiyyuu caaluu dandeetu nu taasise kana beeynee qabachuu qabna itti hojjechuu illee qabna haga tokko